caafata qulqullaa keessaas kaafnee waan baay'ee ilaalaa turre. Namoonni paartii isa yeroo darbeen dhaggeeffanne YouTube irras jira online irra waan jiruuf kutaa darbee dhaggeeffachuu dandeessu. Achuma irraa jechuudha. Yeroon keenya akka nu jalaan dhumneef baay'ee isaa keessa deebi'uun barbaanne. Kaayyoomti barumsa kanaa keessaa qabxii lamaan tokko isiniitu kennarra. Kaayyoomti barumsa qalbii jijjiirannaa barachuun nu barbaachisee fi kiristiyaanni guutummaa guutuutti waggaatti walitti qabatee cubboo diitii godhu akka hin qabne akka hubannuuf jechuudha. Kaayyoomti barumsa kana walitti qabee olirra naqee gaafa Paagumeen gahu online gaafa galtan maal argitu waggaa kana nama itti balleesse nama narrabse yoo jiraate namni baay'ee keessi isaanitti qabame yoo jiraate ani isinii dhiiseera naa dhiisaadhanii maxxansu waan isinii yeroo waggaattal tokko jechuudha. Waggaattal tokkotti namni balleessa isaa konfees godha. Na kiristiyaanummaa jechuun waggaa tokko guutuu cubboo walitti qabanii Paagumee irratti bishigii galchuu miti. Ameen. Kuusaa cubbuu miti jechuudha kiristiyaan. Walitti qabatee walirra naqee galmeeffatee isa yaadatu. Akka yaadutti amma yaadatu fi amma beeku hoolicharra kaachaa jechuudha. Amma yaadatuuf amma beeku hoolicharra kaachuuf hoolichi immoo ammati beektuu fi ammati yaadattu hoolaat irra kaattu tun taane amma beekuuf amma yaadatu hoolaa sana marraa fuudhu waan ta'eef wal jala dabarra jechuudha. Ameen. Inni hoolaa waaqayyo cubbuu biyya lafaarraa fuudhuu jedhe Yohaannis. Nuun immoo waggaa tokko guutuu walitti qabanneetu amma beennuuf amma dandeenyu irra kaanu. Amma nuun beennuuf amma nuun dandeenyu muraasa keessaa ammoo muraasa yaadan. Jilmaamatti maal jenna waggaa kana guutuu sitti balleesseera. Si ekkeera waan ta'eef amma kunoo Paagumee kana keessa fuula kee irra hin jiru. Cubbuu koo naa dhiisi. Cubbuu koo narraa fuudhan. Caaffanni qulqullaan araarrii fayyaanni amantoota kan inni barbaachisu waggaatti tokko dhatu hin taane amma fuura baafattu amma jettu araarrii fayyaanni waaqayyo si barbaachisa. Araarrii fayyaanni waaqayyo amma inni si barbaachisu amma baay'inas tinfaasii keessaniiti. Amanaadhaaf isa kanatu barbaachisa malee waggaatti tokko walitti qabee odiitii gochuudhaan mana galmeetti geeffatu hin qabachuudha. Kun raawwatee caafata qulqullaa miti. Kuusaa cubbuu jechuudha kiristiyaan. Wansineerii walitti sassaabame gaafa Paagumee halkan sagalitti fiiguun hin danda'amu jechuudha. Ammuma itti hafuura baafattee deebitu istinfaas seera jechuudha. Kana gidduutti araarriif ayyaanni waaqayyoo sitti adda baannaan you are nothing. Ati waan tokkoyyuu miti. Amantee gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii gootee fudhatteetta taanaan kaayyoomti barumsa kana amantoonni guutummaa guutuutti araarrii fayyaanni waaqayyoo deelii laayifii isaanii keessatti akkam akkan isa barbaachisu hubachiisuuf jechuudha. Tokko lammaffaan qalbii jijjiirrannaan caafata qulqullaa keessatti meeqa akka inni ta'e caafata qulqullaa keessaa hubachuuf jechuudha. Inni sadaffaan kaayyoon barumsa kana amanaan araaraaf ayyaana waaqayyoo eeyyama cubbuu godhatu yoo jiraate sadarkaa jalqabaatti looyee seena malee inni kan keenya miti. Yihudaarraa akkasumadha. Loote seentotadha. Balbalaan seenan hin jiru karaa isaan seenan hin beeknu loote seentotadha. Tajaajilli kakuu haaraa immoo tajaajila qamadii guddisuuti malee tajaajila inkirdaada buqqisuu miti. Gooftaan gaaftee tokkotu darbaaranii bartoota jimminaa wayii keessatti inkirdaada wayii ergan. Namtichi dhufee qamadii facaasnaan inni hamaan sun immoo guyyaa dhufee hin jedhu. Halkan dhufee keessa facaasee sokke inkirdaada. Waan nama dhibu inkirdaada sanaafi akkuma qamadiif roobutti bokkaan roobaaf. Xaa'oon akkuma qamadiif barbaachisutti itti nama. Eenyutti hirkatee nyaachaa jechuudha. Kan inni itti hirkatee nyaachaaru qamadiitti jechuudha. Hin nyaati jechuun hundi sanyiin isaanii gargar waan ta'eef ija tokko godhachuu danda'an.
Ennaan gooftaa Yesuus akkasitti hin jedhe. Haaramnu naan no ennaan inkirdaada buqqisuutti qamadiitti akka buunetti of eeggadha. Lallaban inkirdaada buqqisuudhaaf lallabnu hin qabnu jechuudha. Barsiisan inkirdaada buqqisuuf barsiifnu hin qabnu. Wanti hundumtuu qamadii guddisuudhaaf nu rooba. Inkirdaada kan nutti adda baasu moo guyyaadha. Maali akkas jedheen gooftaan hundi keessan qullaa'ota garuu hunda keessan miti. Maaliif ennaan Yihuudaan ilmi badiisaa isaan gidduu waan jiruuf. Inni halkaniin keessa faca'e ilmi badiisaa waan jiruuf iji isaa maal akka ta'e ajjeesuu akka ta'e sababii beekuuf hundi keessan qullaa'ota garuu hunda keessan miti. Inni waa'ee eenyuuf dubbate naan kuticha irratti waa'ee Yihuudaa isaa ilma badiisaa sana dubbate. Gooftaan guyyaa tokkoyyuu lallaba Waaqayyoon inkirdaada buqqisa jedhu lallabeen beeku. Gaaffii kana kan kaase bartoota. Gooftaan lallaba isaa keessa guyyaa tokkoyyuu gargar fo'uudhaaf lallaba wayii lallabe hin qabu. Qamadoota isaa wajjin deeman biyyoo lixee isaanii sassaabuudhaaf qamadooti baay'een akka isaan du'aa ka'aniif ofii isaaf qamadii tokkichi biyyoo keessa lixuu waan isarra jiruuf. Hunda keessa miti isin keessaa tokko ilma badiisaati ittiin jedhu. Kanaaf iyyuu barsiisiif lallabni inkirdaada buqqisuuf godhamu hin jiru jechuudha. Waa'ee isaaniitiif caaffanni qulqullaan kan keenya miti. Guyyaatu adda isaan baasa guyyaan dhumaa gaafa dhuuf gargar isaan faayade. Kanaaf iyyuu mata dureen isaanii waltajjii nu jalaa qabatee yeroo nu jalaan gubu jechuudha. Inkirdaadi galmi isaa beekamaadha. Iji isaas beekamaadha. Haamtuu gaafa qabatanii dhufan hojjettoonni maasiitti gaafa nammanii kan isaan haamuu jalqaban qamadii duwwaa achirraa kaasu. Sana booda inkirdaada sassaabaniitu ibiddatti qabsiisu. Maaliif ennaan gaafa qamadichi gombisaa manaatti gaafa galu gara mana isaaf qophaa'etti gaafa abbaan maasii dhufee kee funaannatu inkirdaadi immoo gara jireenya isaaf qophaa'ee gara ibiddaatti darbata jechuudha. Kanaaf waa'ee nama araara Waaqayyoo fayyaana Waaqayyoo eeyyama cubbuu godhatuun kan wal qabatu tokko kan keenya miti jedha. Inni lammaffaan kan keenya ta'ee kan dadhabeeyo namticha dadhabuufi araarri Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo kan ni jiru. Sanarra darbee yoonni eeyyama godhachaa haara ta'e ulee Waaqayyoo dhagna isaa amma du'aatti adeemuuf akka inni jiru kaayyoo barumsa kanaaf jechuudha. Amma du'aatti. Caaffanni qulqullaan badiisi warri biyya lafaatti dhufu wajjin akka badiisi isinitti hin dhufneef akkasitti iyyuu baay'een keessan isin keessaa du'aniiru. Baay'een keessan dhukkubsatootadha. Isa kana immoo sababii badiisi biyya lafaatti dhufu isin badiisa biyya lafaatti dhufu duukaa akka badiisi itti hin dhufneef abbaan keessan akkas godhaa. Ambaasaaddarri tokko eeggadda kaasee turre ambaasaaddarri biyya Ameerikaa embaasii Ameerikaa as Itoophiyaa jiru keessa jiraatu. Inni hojjeta miishiniif dhufeef hin hojjetu ta'e dantaa mataa isaatiitti goree jennaan xalayaa of eeggannootti itti argama. Kanatti dhufteef kanaan miti. Anaan bakka buutee achi jirta waan ta'eef ofii keetii dhiisee jedhee xalayaan itti argama. Xalayaa sanarra darbe miishinii kan biraa yoo fudhatee ka'e faayidaa mataa isaatiif yoo jiraate itti kennama. Dhumarratti xalayaa tokkittiitu ganama tokkoon ergamaaf iimeeliidhaan maal kan jedhutu ergama. Adraa keessan jaallatamaa ambaasaaddarra keenya hojii isinitti kenname haalaan raawwachaa waan jirreef ariitiidhaan borganama gara biyyaatti isin barbaanna. Namni biyya sana bakka bu'uu danda'u namni biraa waan jiruuf inni kun parpasii mataa isaatii fudhatee ergama biyya isaatii balleessuu waan hin dandeenyeef xalayaa tokkittiitti ergeetu gara manaatti fudhata. Kiristaanii parpasii itti ergameef hin jiraatu taanaan ambaasaaddarummaa biyya lafaa keessatti qabu raawwachaa jiru taanaan araaraa fayyaana Waaqayyoo san ittiin jireenya Kiristoos mul'isuuf kennameef mul'isaa jiru taanaan itti kennama of eeggannoon itti kennama qonxooxaan itti kennama
ilmichi jalqaba amanee fayyeera taanaan bara baraaf Kiristoosiin foomeera taanaan hin qonxoxama kanarra kan darbee waan baay'ee waaqayyo qonxoxuu danda'a. Noodhe kanarra darbee itti fufa taanaan kana caalaa itti fufuu waan hin dandeenyeef gara biyya keetiitti kottadhee saaxinii meetira 2 guunneen. Ameen. Gooftaaf galanna. Ameen. Akka isayyuu badiisi biyya lafaatti dhufu wajjin akka badiisi itti dhufneef abbaan keessa gaafanni masmara gaafa sin gadhiistan masmara isa dhumaatti gaafanni sin fudhatu sin gammachiisu. Dinqinoo geeta. Jaalalli isaa ammachiitti. Annaa amma kanaatti kaayyoon barumsa kanaa kana guutuun kan wal qabateedha jechuudha. So kanaaf yeroo darbee seensarraa kaafne wantoota hundumaa ilaalaa turre kufaatii nama jalqabaarraa kaafne imala gara baay'ee biiftuu wajjin kan wal qabatu waan baay'ee ilaalaa turre akkasumallee dhufne araara argachuudhaa fi nama ta'uun dirqama akka ta'e namni nama ta'uu hin dandeenye araara argachuu akka hin dandeenye. Isa kana hundumaa waliin ilaalaa turre jechuudha. Inni taanu waamicha qalbii jijjiirannaa Yohaannis Cuuphaan godhe akka ta'utti Hafuurri Qulqulluun nu barsiise jechuudha. Kutaan irra waliin ilaallu al tokkicha yeroo hundumaaf yookaas al tokkicha yeroo hundumaa fi qalbii jijjiirrachuu maaliif isa jedhu. Al tokkicha yeroo hundumaaf qalbii jijjiirrachuun maaliif? Qalbii jijjiirrannaan inni jalqabaa kan bara baraa kan inni ta'eef once and forever kan inni ta'e mataa jijjiirrachuu inni kam yeroo darbe ilaallee turre miti ree inni kam inni caafata qulqullaa irratti gargar qoqqoodamee nu barraa'e. Al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti qalbii jijjiirrannaa jalqabaa maaltu godhe? Qalbii jijjiirrannaa inni kam inni kan warra hin amanan jechuudha. Inni kan warra amantootaa immoo yeroo hundumaa amma hafuura baafattu maaliif akka inni si barbaachisu? Maaliif akka inni nu barbaachisu? Isa kana diippilii waliin ilaalla jechuudha. Al tokkicha yeroo hundumaaf yookaas immoo mataa jijjiirrachuudha inni kun. Al tokkicha yeroo hundumaaf once and forever jechuun namni daandii Kiristoosiin isa waaqayyo irraa achi galagale tokko namtichi fuula waaqayyoo namatti deebisuu fi fuula isaa yoo arganii ulfina fuula isaatii irratti waaqayyoon kan argan isa argan immoo kan jiraatan Kiristoos waan dhufee dhalatee fi inni kun turning point jechuudha. Kutaanuun irratti gara waaqayyootti deebi'u. Qalbii jijjiirrannaa al tokkicha bara baraaf inni jedhame kun Kiristoos Yesuusitti amanu jechuudha gara gabaabaa. Maaliif waamichi qalbii jijjiirrannaa godhamaa turesi yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Gooftaatti samanaa Kiristoositti amana jedhameetu qalbii jijjiirrannaatti waamicha namootaaf godhamaa yeroo inni ture kutaa garaa garaa irratti dhaxxanii argitu jechuudha. Isa kana baay'ee fakkeenya kan isinii ta'u Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 fuula jijjiirrachuu yookaas immoo kallattii ofii geeddarachuu akka inni ta'e dubbifnu Yohaannis 3:14. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Waliin dubbisaa deemna. Yohaannis 3:14. Dubbisuuf lamaa sadii. Museen lafa onaa keessatti boofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu ilaa ilma namaatu mukatti ol fuudhama. Namni isa mukatti ol ba'ee ilaale gara isaa namni ilaale amane tokko qaaniin deebi'ee lafan ilaalu inni lammaffaan kan amanu hundinuu jireenya bara baraan qabaataadha. Amma lafa onaa keessatti sabni Israa'el waaqayyo irraa gaafa isaan galagalan lafa onaa keessatti waaqayyo bofa gaafa inni itti erge bofti fayyaa isaanii hedduu jalqabe. Bofti nama hambisan qabu gaafa nama hedduu jalqabu silaa qormaata waaqayyoo kenne keessaa deebisaa yoo waaqayyo namatti malee ba'uusaa wabii hin danda'amneef bofatti ergeetu hadhaa bofaarraa kan isaan ittiin fayyuu danda'an immoo bofa muka sibiila boorra jirraati bofa kan fakkaatu hojjedhuuti fannisi mukatti ittiin jedhe muka gogaatti kan inni ol baasee fannisu Museetti maaliif qormaata waaqayyoo fide deebisuu kan danda'u waaqayyo tokkicha waan ta'eef biyya lafaan balleessadee dhufeetu nooyin immoo markaba hojjedhu deebii qormaata badiisaa fideetu nooyin immoo markaba hojjedhu ittiin jedhe tokko akkasumas qormaata waaqayyoo kan seera gara biyya lafaatti fide deebii seeraa kan ta'u immoo ilma isaa fidee dhufe. Kanaafiyyuu
guutummaa guututti qormaata waaqayyoo kenna deebisuu kan danda'u waaqayyo duwwaa. Yeroon keenya kan nu jalaa gube qormaata waaqayyoo fidetti deebii barbaaduuf rakkachuu keenya. Qormaata waaqayyoo fide guutummaa guutuutti hin cuftu taanaan hin cufne bakka. Kudhan keessaatii sagal deebisnee tokko dhabdee jennaan guutummaa isaa dhabdee Yaaqoob 2:10 irra. Guutummaa isaa dhabde. Qormaata waaqayyoo biraa dhufe deebisuuf waaqayyo qofa dhaggeeffachuu kaas waaqayyo qofa biraa yoo deebiin kenname malee sababii hin danda'amneef lafa onaa keessatti bofatte arge. Sabni fuularraa galagalfate. Waaqayyo siiti bofatte argeetu sibiila boorrachiirra. Sibiilli boorrachii kan inni akka kanatti sheeppar ta'uu danda'u ibidda keessa buufamuu qaba. Himtuma masirritti garafamuu qaba, caccabsamuu qaba. Sheeppirtee erga waan fakkaatu fakkaatee booddee muka gara isaaf qopheeffamee tolba. Sana booda akkas namni gara mukichaa yookaas gara bofa sibiila boorrachiirraa hojjetame ilaalu hundinuu hin fayyadu. Amma waaqayyo turning point wayii isaanii fide. Namni gara isaa ilaaluun fayyaa. Fuulli keessan narraa waan galagaleef karaa san isin fayyisuu sana lafa onaa keessan keessatti waan isin rarraafamuuf isa laalaa. Ammi bofaan iddame. Ammi boftitti ramadamee bofaan iddame guutuun galagalee gaafa inni gara muka gogaatti sorbee fannifamee bofichaa gaafa sibiilicha irraa hojjetame gaafa laalu hundumtuu addaasa of keeyyatte. Namni hiddamin hin jiru amma hiddame keessaa amma ilaale tafe malee. Namni hiddamin hin jiru completely guutummaa guutuutti waaqayyo irraa galagalan. Saba waaqayyo irraa galagaleef deebiin qormaatitti kennameef deebii waaqayyo biraa yoo dhufe malee gara waaqayyotti deebiin waan hin danda'amneef silaana argitanii jiraattan fakkeenya ilma kootii isa dhufee muka gogaatti ol ba'u laala. Dhufeetu Yohaannis 3:14 Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhamuun hin ta'a. Amma keechummaa jechuun Museen lafa onaa keessatti sibiila diimaa ol fuudhachuun hiddamtanii jirtu waan hiddamtanii jirtan kanarraa fayyuudhaaf gara isa muka gogaatti ol ba'u laaluu qabdu. Completely qalbii jijjiirrannaan kun fuula deeffachuudha gara waaqayyooti. Kareenyu karasaa muka gogaa irratti ol ba'ee fannifame. Sakanaaf fakkeenya isiniif kan isinii ta'u Isiyaaq dargaggeessadha. Deema seedee abbaa isaa darbatee deemuu danda'a. Ilmummaa jechuun jaalala abbaa jiraachuudha jechuu waan ta'eef ilmummaan jaalala abbaa jiraachuu waan ta'eef muka gogaa irratti aarsaa ta'u saggoo isaatti baadhateetu gara gaarichaatti. Sanaan booddee ammi duukaa ajjabee deemaa oole asuma turaa Abrahaam. Kana booda baatee kan ol ba'uu danda'u isattiin aarsaa ta'uudha malee kan biraan waan hin dandeenyeef gaarichatti ol ba'uu fennaan isin harrootuma kanaa jiru asuma turaa. Asuma turaa jedheetu Abrahaam mucaa aarsaa godhu qoraanni ittiin aarsaa ta'u baachisee gaaratti ol baase. Gaafa inni gaaratti ol baasu Abrahaam aarsaa dhiyeessuudhaaf gaafa inni waan hundumaa dhiyeessee irra kaa'u isin inni bu'u deema seedee jaarseeffatee deemuun dargaggeessaaf. Dargaggeessa baay'ee deema seedee deemuu danda'am. Ilmummaa jechuun garuu jaalala abbaa jiraachuu jechuudha waan ta'eef. Ilmummaa jechuun jaalala abbaa jiraachuu jechuudha waan ta'eef amma du'aatti abboomamaa ta'e. Billaan gaafa dhaqee irra dhaabbatu sagalee tokko dhagee Abrahaam dhiisi harka kee arbee kee irratti ol hin kaasin. Gaaffii isii gaafate immoo isin bu'i abbaayyee oonnaan qoraanni kunooti. Albeen kunooti. Hoolaan aarsaaf ta'u meerri. Xiyyaaqee horaas tokko dinqa. Kanatti kan dhufee dirmu eenyu? Innaan Ingiliffa isaa ragaaf dubbistan waaqayyoon qopheessaa. Ana qopheeffataa hin jenne. Maal si maqaa hin jenne? Waaqayyoon qopheessan. Sanaan booddee harka kee irraa fuudheetu isa arangamaa keessatti gaanfisaa arangamaadhaan qabame galagalee ilaal dudduuba keenyaan gaafa laalu oolaan gaanfa qabu arangamaa biyya lafaan qabame wayii akkasitti dhaabata. Sanaan booda fuudhee aarsaa dhiyeesse. Gooftaa warri fannoo isaa harkaa fuudhanii gargaaranii
Ammu manni lafa gaarichaa ga'utti. Sana booda kan baadhatee ol beesa mataa isaati malee warra isaa jiran miti. Baadhatee gara fannootti ol beetu ittiin gaafa inni fannifamu gaaffii Yisihaaqiif deebina sitti argame. Yohannis meerree isa Yisihaaq jedheef ilaa hoolaa Waaqayyoon. Guutummaatti gaaffiin kakuu haaraa keessa jiru meerre albeen kunooti qoraan kunooti hoolaan aarsaaf ta'u meerre bara baraan kan si boqochiisu meerre bara baraan kan si gammachiisu meerre kan gammachuun kee irratti raawwatu meerre deebii kan hundumaa fi maggalatiin samii gaafa ifuuf Yohannis ilaa hoolaa Waaqayyoon isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhe. Meerre gaaffii jedhuuf ilaa jedhee deebii waan laateef ilaa inni jedhame kun jaalala baati waan ta'eef saggoo isaatti baatee gaafatti. Gaafa inni ol ba'u muka gogaatti gaafa inni fannifamu inni Piiter Phexros faan ilaalu yeroo inni waraanamu yeroo dhiigi dafqi bishaan keessaa namu hin ilaalu sirriitti isoo ilaaleetu Piiter baay'ee magaafa Revelation addaa dhufuufi dhoksaa gadi fagoon fannifamuu isaa keessa muka gogaatti ol ba'uu isaa keessa dhoksaa gadi fagoo jiraachuu isaa gaafa hubate madaa'u isaatiin fayyinni isiniif ta'edha. Gaafa nachiiti muka gogaa irratti reebamu gaafa inni garafamu kan hundumaa argee achi as deebi'ee kan inni barreesse agaa Yesuus inni sin fanniftan du'aa keera. Maal kana duwwaadha madaa'u isaatiin fayyinni isiniif ta'edha. Namni gara ilmichaa laalu gara isaatti kan fuula deeffatu once and forever ilmichi al tokkicha bara baraaf hojii fayyisuu waan xumureef irra deddeebinee Yesuus fannifnu hin qabnu. Irra deddeebinee Kiristoosiin fannootti ol yaasnu hin qabnu. Cubbuun dhiifamuus ta'e balleeffamuu kan inni danda'u tokko dhiigi yoo bu'e duwwaadha. Afurri qulqulluun dhiiga buusuu hin qabu namummaa uffatee dhufe. Kiristoos tokkicha qofatu foon uffatee dhufe. Kiristoos once and forever hojicha xumuree erga taa'e Kiristoosiin gaffannee fannoo irratti qalu lammaffaa hin qabu. Ayyaarmaachuu. Kadhannaan keenya garuu lammaffaa kottuu fannifamidha. Miti? Lammaffaa kottuu fannifama. Maal jedha beektuu caaffanni qulqullaa'u dubbiiwwan akkasii gad of deebisuu fakkaatu waan nama fayyadee wayii fakkaatu garuu guutummaa guutuutti waaqa irraa nama fageessu caafatoonni akkasii jedha baay'ee isa kam isaa waaqayyo irra darbanii gad of deebisuu isa kam beektuu isa waaqayyoof dhimmu isa Kiristoosiin lammaffaa fannisuudhaaf gabaasa dhiyeessan namni tokko fuula waaqayyo irratti jilbeenfatee gabaasa bu'uureessa. Akkas godhe achi bu'ee balleessee konfeeshinii maal akka ta'e ittaan dhufa sirrii miti sin jenne sirriidha sin jenne macaafaan piruuf goonee dabarra waan ta'eef gabaasa cubbuu dhiyeessa gabaasa laata riippoortirra ta'a jechuudha. Kiristaanni baay'een riippoorti gochuudhaaf fuula waaqayyootti dhiyaata jaalala waaqayyoo abbaa dhaggeeffachuuf namni jilbeenfatu muraasa. Namni gara ilmichaa ilaale guutummaa guutuutti mataa jijjiirrata waan ta'eef lammaffita Kiristoos fannootti ol ba'ee sababii hin fannifamneef qalbii jijjiirrannaan amantii wal qabatu yookaas inni amanuun wal qabatu once and forever wanti godhee fi Kiristoos lammaffaa dhufee waan hin fannifamneef. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 dubbisnu. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38. Baay'ee makka hubachaa barannuun barbaada. 2:38. Dubbisuuf hojii ergamootaa 2:38 dubbisuuf 2:3. Phexros immoo yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Cubbuun keessan akkasiniif dhiifamuuf
tokkoon keessan maqaa Yesuusitti cuubamaa. Eeshi. Kennaa fura qulqulluu sin fudhattu. Tokkoon keessan hundi keessan ituun hin hafin cubbuun keessan akkasiniif dhiifamuuf yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yesuus Kiristoosittis cuubamaan. Ishee hojii ergamootaa 3:19 dubbifannu. Hojii ergamootaa 3:19. Hojii ergamootaa 3:19. Maal jedhu? Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Gara eenyutti deebi'a? Inni kun al tokkicha bara baraaf isa godhamuudha jechuudha. Gara Waaqayyootti deebi'u. Ingiliffasaa ragaa ta'e dubbistan repent then turn to God jedha bakka. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa gara Waaqayyootti deebi'an. Lallabni qalbii jijjiirrannaan kun warra hin amananitti lallabamuudha malee amantoota gidduutti lallabamuuti. Sababiin isaa amanaan gooftaa fudhate tokkotti gooftaa amaniin jettan. Amanaan gooftaa fudhate dadhabbii keessa galuu danda'a. Isa kanaaf caaffanni maal jedha isatti dhufaan jira. Lallabni inni kun garuu gaafa miishiniidhaaf bakkeetti baanu yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Gooftaatti amanaa cubbuu keessaniif akka hin banneef gooftaanis hin jaallatanne lallamu. Inni kun waldaa kiristaanaa gidduutti lallaba miti macaafa qulqulluurraa gaafa laaltan eessatti warra gooftaa hin qabne bakkeetti miishinii irratti lallaba kennameedha. Gooftaatti amanaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa Waaqayyootti deebi'aa. Inni kam al tokkicha bara baraaf qalbii jijjiirrannaa isa godhamu jechuudha. Eeshi qalbii jijjiirrannaa al tokkicha bara baraaf maaltu godhe gaaffii jedhuuf Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 11 na dhagaa. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 11 amma 14. To the point dubbifachaa deema. 9:11 amma 14. Ibroota boqonnaa 9:11 amma 14. Jalqabuuf 2-3. Kiristoos garuu wanta gaggaarii dhufuuf jiraniif hangafa lubootaa ta'e yeroo mul'ate gara godoo isa caalaa guddaa fi ilaa godichi isa caalaa guddaadha. Caalaa immoo raawwatamaadha sanatti darbe ishee. Ishee waan uumame kana keessaas hin qabu. Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga re'ootaa fi dhiiga jibootaa baatee utuu hin ta'in dhiiga ofiisaa dhangalaasuu isaatiin al tokko yoomiif bara baraan jedhame. Eeshi egaa dhiiga re'ootaa fi korommii goromsa aarfamees namoota xuraan sanatti facaasuun amma laala amma xuraa amma innumti qalamaa ture sun iyyuu xuraa'ummaa hafuura isaaniitti utuu hin taane xuraa'ummaa foon isaaniitti isaaniin qulleessa argate dhiigni Kiristoos ofiisa Waaqayyoof dhiyeesse immoo alaamba pointii kana naa qabadhaa. Isin maal dhiiftanii? Hojii isa duratti geessu dhiiftanii. Waaqayyo isa jiraataadhaaf hojjetoota akka taataniif. Jesus. Conscious isa jedhamu sana jechuudha. Foon keessan duwwaa miti, hafuura keessan duwwaa miti. Akkam yaada garaa keessan illee haa qulleessure. Miira cubbamtummaa isa waggaatti walitti qabamanii re'oota qalatanii yaadatan. Isa Ibroota irratti barreeffame. Waggaatti tokko walitti qabamanii gaafa olaa qalatan ittiin cubbuu isaanii yaadatu. Dhiigni Kiristoos isaan ittiin cubbuu isaanii yaadatan utuu hin taane Waaqayyo dagateera waan ta'eef isaan ittiin dagatanidha malee isa isaan ittiin of kasasan miti.
Birroota boqonnaa 9 irra guutummaa isaa dubbisaa sen. Guutummaa isaa dubbisaa. Hin argattu. Birroota boqonnaa 9 jechuudha. Amma maal jecha itti fakkaate? Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga re'ootaa qabatee jibootaa qabateetu achitti dhiyaate miti jedha. Wanta inni qabatee dhiyaate sun aarsaadhaa fi kan inni qabatee dhiyaate dhiiga jibootaa miti jedha. Bara kakkuumoofaatti namni cubbuu hojjete tokko sababii cubbuu isaatiif kan inni qabatee gara lubaa dhaqu hoolaa mudaa hin qabne mudaan tokko irra hin jirre barbaade yoo xiqqoo miilli ishee jalloodha ta'e illee harkaan fudhatamu aarsaansa yoo xiqqoo ijarra rakkinni jira ta'e qaamara rakkinni jira yoo xiqqoo dhanni isaa foncolamee ta'e hin fuudhamu. Lubni kan inni ilaalu namticha qabatee dhaqetuun taane waan namichi qabatee dhaqedha. Hangafi lubaa kan inni fuudhu namtichi hoolaa isaatti kennateetu inni ilaala. Lubni asiif achi gaggalagalchee as qabee achi qabee mudaan jira moo hin jiru jedheetu mudaa irraa harka dhabee booda fida harka kee irra kaa'edha. Ameen. Fida harka kee irra kaa'edha. Sana booda walicha qalee dhiigatti facaasaa hin deemu. Amma tu akka sanaatti fufeera ta'e hoolaanti biyya kana keessaa dhumtuttanii yaaddu. Reettonni biyya kana keessatti naftettanii yaaddu. Sadarkaa mana yaadaatti nuu dhiyaatattanii yaaddu hundumtuu cubbuu isaaf godhatanii deemu. Hundumtuu cubbuu isaa akka dhiifamuu fi akka xuraa'ama foon isaa irraa qullaaf godhatanii deemu. Kanuma keessaa iyyuu foon isaatti qullaa cubbuu isaa mongolgama malee guutummaa guutuutti dhiifamuu hin danda'u. Itummaa al tokkicha bara baraaf ta'emmaa guyyaatii gara isaatti deddeebiin nafa turedha. Guyyaatii gara guyyaatti achitti deddeebiin kan inni barbaachiseef cubbuun isaa raawwatee abbaa aarsaan dhiyaate raawwatee abbaa waan hin qubsin jiruuf guyyaatii gara guyyaatti qabatee deddeebi'a. Lubii waan namatti tolu. Lubii bira akka kumoofaa wanta gurguddaa ja'a duwwaa jira malee gara dunkaana sanaa gaafattee lakkooftan torbaffaa irratti barcumaan argitan. Barcummi yeroo hundumaa godhee qulqullaa keessa jira taanaan lubni hojii xumuree taa'uuf jedhu tokko jira jechuudha. Lubni guyyuma guyyaatti hojii waan hin xumurin jiruuf gatii cubbuu baasee fitin jira. Inni iyyuu sababii cubbuu sabaa fi aarsaa dhiyeessee kadhachuudhaaf kan isaa dura dhiyeeffatee ol gala. Inni humti iyyuu miilla isaatti finyoo hidhatee akka tasaa hoolaa inni qalate sun yoo mudaa qaban achi keessatti dhufu. Jireenyi luba sanaa fuula waaqayyoo dura gaaddiddu fuula waaqayyoo godoo ulfina waaqayyoo dura dhaqee dhaabbachuunsaa fi ija jabina kan taafii jiru hoolaa saqalamaa jiruudha malee jabina lubichaa miti jechuudha. Qabatee ol gala miilla isaatti uffateetu finyoo qabatee seena. Gaafa dhaqee seenu sossoqosiisanii ilaalu. Soqosaan miilla lubaa jira taanaan lubi dhaabatee jira. Miilli lubaa sossoqosaa qaba taanaan. Miilli lubaa sossoqosaa jira taanaan lubiin rukutamin jira waa'ee koof dhaabbatee jira kan jedhudha. Yesuus hojii hundumaa xumuree gaafa sokke dhaabadhee jira kan jedhuu fi sossoqosaa fuula isaatti erge. Amma lubi dhaqee mirga abbaa nuuf dhaabate sababii cubbuuf rukutamee du'an jedhu milikkita kan nuuf ta'u hafuurri qulqulluun dhufee nuu kennameera waan ta'eef. Sossoqosaa miilla isaatii kanaan achoo hin du'a hin sossoqosu finyicha kanaan achi maal godhu achi keessa namni itti darbee litee achi kee agabbaasu hin jiru. Luba kan achi kee lixu sanyii tokkodha. Leewwii keessaa iyyuu warra adda baanii warra kaaromfaate finyooma sanaan godhatan achi keessaa baasanii akkanii awwaala jechuudha. Barcuun hin jiru achi keessa. Gooftaa Yesuus gara dunkaana qulqullaasa samiitti gaafa sun dhuftan waan hundumaa xumuree jennaan barcumni taa'ee isa eege. Deebi'ee kan hin dhannee barcuma taa'ee eege mirga abbaa. Wayi. Lammaffaa waa'ee keenyaaf deebi'ee kan hin fannifamneef hojii fayyisuu hojii ittiin qalbii nama jijjiiru guutummaa guutuutti once and forever waan xumureef fiixaan beera gaafa jedhu mirga abbaatti gaafamoo barcumatu isa eege. Egaasichi lubinni kun barcumarra kan inni taa'e hojii hundumaa xumure waan ta'eef eenyuyyuu harka isaa irratti fudhatee ajjeesuu fi itti bu'uu hin danda'u. Lubi Eeliin garuu itoo hojiin xumurin barcuma dhaabbatee taa'e. Nama rukute sagalee ama tokko wayiitti himnaan hojiin xumurree barcuma dhaabbatee teenyaa waaqayyo qaa godhee ajjeese.
Maaliif ennaan lubbitoo hojiin xumurin barcuma yoo inni dhaabbate du'uunsaa beekamaadha. Kiristoos hojii waan xumureef barcuma mirga baarra qaxxaree gaafa inni ta'e boojuu tokko tuun hambisin dirree lolaatti beekanarraati sassaabee amantoota ilaalaa warran sii boojii. Yabbaatee burukan eebbifamtoota baagoo elaa kunooti boojuun sii boojii. Gaararra rakkoo 99 jira. Qofaatti dhiisee hin dhumne gaarri argama isaati waan ta'eef argama isaa jalatti dhiisee tokko ishee baddee barbaachuu. Inni samiitiituun irratin gooftaa lafa guuteedha. Namni ta'e tokko anaan yoo dhaxxanii piyaasaatti na agartan Maariyaamiin jiru. Inni guutummaa addana jiruun abbaa bira jiran. Achi dhabdanii dhuftanii asiin argattanii asii argattanii achiin dhabdan. Teekkanoo Yesuus. Oolaa ishee badde suni foolii biyyoo fuudhee bee. Waan gaarii itti fakkaatee fooliin biyyoo gaafa fuudhee bahu. Gaafa dhaqee barbaadee ishee argate finyoo fuudhee morma isheetti kaa'in jedhu. Dullaadhaan ishee gara feen jedhu. Dhimmichi dhimma biyyoo irraa fageessuutu waan ta'eef gaafa gaara sana gadi bu'e baay'ee dafqeera baay'ee dadhabeera. Isa gaararraa gadi bu'e sanarraa kan dhagaamu foolii dafqa isaatiif foolii hojii isaatiiti. Achumarraa gadi bu'eetu dhaqee waan tokko hin jedhu qabee fuudhee saggoosaarra kaa'etu foolii biraa lammaffita akka isheen hin dhageenyetti. Foolii dafqa isaati, foolii fannoo isaati, foolii hojii isaati qofa akka isheen buufattutti. Biyyoo irra gototee fuudhee galeetu hin taane saggoosaarra kaa'atee dafqa isaatti dhageessisaa fudhatee. Gaafa inni qabatee gara abbaa dhaqu abbaan hin simate. Durseetti beeraam itoo inni qabatee dhufin sittan gammada. Itoo inni dhufin an sittan boqoddaa. Itoo inni dhufin an sittan gammada hojii keettan boqoddaa waan jedheef abbaan waan Kiristoos hojjete tamee jedhee olii galeera. Abbaan waan Kiristoos hojjetetti walii galeera. Kiristoos lammaffaa kan inni dhufuuf nan dhufaa warreen sassaabbachuu sin barbaanne warreen itti immoo faraduu malee irra deddeebitanii na yakkaa hartoodhee fannoo gubbaatti ol ba'uu fi gooftaa dhufuu qabu. Al tokko barabaraaf dhiiga maalii qabatanii deemu? Dhiiga re'ootaa fi dhiiga hoolotaa qabatanii deemu. Inni kuni yakka isaaniitti isaan qulleessuu hin dandeenye. Naan yakka isaaniitti isaan qulleessuu kan danda'u al tokkichaa barabaraaf raawwachuu kan danda'u hin dhufe. Dhufee billaa sanatti gaafa inni dirmu gara koo ilaalaa jedhe. Namni dheebatu jiraa sin keessatti. Namni beelee jira gara koo dhufe. Yaa bishaan jiraataan kennaaf gara isaa keessaan burqa'e. Akka jechuun birciqqoo wayii keessaa bishaan dhuddanii deebitanii dheebattu. Inni kun taarbaayinii magaraa keessa namaa ka'a malee burqaa magaraa keessa namaa ka'a malee. In dhudhu jechuun firiijii wayii miti kan taree taa'achuu miti. So gaafa sin dhuddaniitu kan taree taa'achuu miti. Hin burqa yaadha jedhe. Bishaanni yaa immoo madasaa keessa tizitaa hin lahu. Yaallafoo tizitaa hin lahu. Bishaan yaa'u qoshaashaatti gattan maalitti gattan zimpuloo mafsasnu. Callisee ma yaa'udha bishaan yaa'u. Kan inni yaa'u immoo naannoo isaatti. Kana natti gattanii sana natti fiddanii hin jiru. Waan arge hundumaa qulqulleessaadha kan inni yaa'u. Garaa keessaan keessaan of qabu. Al tokkicha bara baraaf qalbii jijjiirannaa akkas kan godhe Kiristoos lammaffaa deebi'ee waan hin fannifamneef. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 24 kan namamu. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 24.